Oromoo Artificial Intelligence Chapter 6 Learning maalidha akka jedhu waliin ilaalla. Haala learning ilmi namaa barata. Garuu concept of artificial intelligence keessatti learning maalidha akka jedhu waliin ilaalla. Barnoonni maalidha? Kanaafuu learning from example yeroo fakkeenyaan baratu jechuudha. In which we describe agents that can improve their behavior through legend states of their own experience irraa barachuu danda'u jechuudha. Legend states jedhamu. Agent is learning if it improves its performance on future tasks after making observations about the world. Kaaf ilaalcha fakkeenyaa yookiin ilaalcha irraa ka'ee agentiin barnoota improve performance haala barnootaa barataa deemu performance isaa immoo improve ta'aa deemaa jechuudha. Learning is essential for unknown environments. Learning barnoonni environmentii hin beekamne barbaachisaa jechuudha. Learning is useful as system construction method jechuudha. Baay'ee jechuudha. It exposes the agent reality rather than trying to write it down. Learning modifies agent decisions. Mariiwwan decision way beekuu jechuun barachuun decision murteessuu akka jijjiiru taasisuu danda'a, modify gochuu danda'a. Mechanism to improve performance. Performance is waa way garagaraa improve gochuu barbaachisaa jechuudha. Why do we want an agent to learn? Agentiin ilmi namaaf barata. Gara agentii jijjiirama. Learning behavior jijjiirama guddina waa beekuu barata. Akkuma san immoo agentii barsiisummaa barbaachisa isa jedhu ilaalla. Three main reasons sadiitu jira. Sababoota sadiitu jira. Inni tokkoffaa maalidha? The designers cannot accept all possible situations that agent might find itself. Maaliif barbaachisaa? Designing or developing programming or system or agentii dalagu accept all possible situations hunda concrete keessatti dhuunfaa ifaachiisuu dhabuu danda'a. Sababa kanaaf experience irraa ta'uu danda'a. Knowledge failure wantoota garaagaraa irraa waan barachuu danda'u akkuma ilma namaadha. Waan develop system or situation ittiin develop ta'e qofa hin taane isa biraa environment isa biraa addaatti godhee barachuu danda'u qaba jechuudha. Tokkoffaa kanaaf barbaada. Examples. Robot designed to navigate mazes must learn layout of new mazes in encounters. Fakkeenyaaf roobootiin boqqolloo facaasuuf hojjetame tokko yeroo amma maalidha? Yeroo durii haalli boqqolloo itti facaasamee fi yeroo ammaa haalli boqqolloo itti facaasan garaagara. Haaluma kana maali? Haala kana hubatee roobootichi barachuu danda'u qaba jechuudha. Fakkeenyaaf boqqolloo dur biqilanii harkaan darbanii facaasan. Amma garuu maali? Dhaaba jedhanii saranaan buusaa deemu jechuudha. Isa kana roobootiin diizaayinii gochuu barachuu danda'u qaba jechuudha. Experience. The design cannot all change over time. Jijjiirama yeroo dhufu immoo diizaayinii kanaatti onnoo keessa galchuu dhabuu danda'a jechuudha. Kanaaf barachuun barbaachisa. Inni sadaffaa ta'an sometimes human programmers have no idea how to program solutions themselves. Yeroo baay'ee yeroo tokko immoo programmii sanii solutionii akkamitti akka ta'u beekuu dhabuu waan danda'aniif isa kanas maashiniin barachuu danda'u qabaa jechuudha. Learning agents. Haala duraa jedhan learning agents maalidha? Critically feedback or sensors since are interacting with its environment actorida or agentida jechuudha. Maal godham learning changing ta'uu danda'a. Performance element knowledge is learning element jechuudha. Gaafa knowledge asitti guddataa deemu maal godha? Learning element good performance element increase ta'a jedhama. Problem generating immoo with experiment performance dabalaa deemaa jechuudha. Haala kanaan interact effectors actionii environment mudatu ta'a jechuudha. In learning consists of forming components. Learning consists of forming components. Learning elements. The part of agency responsible for improving its performance. Learning element was part of agency for improving performance, improving
responsibility or dirqamummaa improve performance qaba jechuudha. Inni itti aanu immoo performance element kan jennu part that chooses action to take. Waan action hojjechuu qabu isa choose godhuu isa filatu jechuudha. Critic inni jedhu immoo provide feedback from the learning element how the agent is doing with respect to performance standard. Feedback fudhachuudhaaf jechuudha. Inni itti aanu immoo probability suggest actions that could lead to new informative experience. Maalidha? Suggestii godhamu recommendii gasii gochuu godhamu maal tilmaama to new informative experience haarawaa gasii akka godhan isaan gosaa jechuudha. Forms of learning factors for designing learning agents. Form of learning. Any component of agent can be improved by learning. Component of agent might improve the learning from the data. So, ilmi namaa kilaasii dhaqee barata. Experience muuxannoo irraa barachuu danda'a. Maashiniin maal barata? Maal irraa barata? Akkamitti barata? Eessa ta'ee barata? Jedhamu. This improvement maaliin barata? Improve by learning from data. Data irraa barata. Improvement is depend on four major factors. Which component of performance element are to be learned? Performance element component kan barachamu qabu. What terminologies agent already has? Isa dura immoo agentii dandeettii akkamii analogy akkamii qaba jechuudha. What feedback is available to learn this component? Feedback inni component kana barachuu qabu immoo maali? What representation is used for the component? Representing akka analogy representation jedhamutti component kanaaf immoo analogy representing ta'e maal ba'a jedhu of keessatti kanneen beekuu qaba jechuudha. Inni kaan immoo types of learning. Type of learning supervised learning jennee qoonna. Supervised agent observes some example. Example observe godhu input output files and learns function that maps from input to output. Mapping godhanii correct answer for each. Input output mapping godhamee saniin booda check godhaa jechuudha. Numeric variables or categorical variable jedha. For example, haala kanatti ibsine male fuula kana ilaalinamu male jennee itti galchina. Kunillee ilaallee male female male female male female jedhama. Gaafa fuula kana detect input kennu male female identify nu gochuu qaba jechuudha. Kun maal ta'a? Supervised learning jechuudha. Observe some example. Inni kaan immoo unsupervised learning. Unsupervised learning kan jennamu correct answers not given. Correct answer which is examples. The same figure as above is outliers. Auto kana odu leveling board adda addaatti miila jeen data kana hunda kenninaa fi jechuudha. Saniin booda miiliin hagana sadii jira. Miifi miilii sadii jennee addaan gaafa kennu save above unsupervised learning jedhaa jechuudha. In its broader reinforcement learning agent learning from series of reinforcements, reward or punishment. Badhaasa irraa barachuu. Waan akka badhaasaa fi punishment taatii adabamuu irraa immoo wantoota baratanidha jechuudha. Inni itti aanu immoo inductive learning. With inductive learning we assume that all inputs and outputs of function we want to learn are known. Inductive learning said input is the output in function to are known. That we have no terminology of problem domain. Problem domain is the more terminology coming. This is inductive learning. In it we have set of examples. Each consists of input and output. The output is generated by some unknown function of inputs. The aim of the learning algorithm is to determine function giving just input and output. Ini bermakna terminology apa? Karena ada juga output were generated by some unknown function of inputs. Input yang output itu. It is teaching strategy of emphasize the importance of developing student evidence gather and critical thinking skill. What would input into here? Wow, learn function from example. If
the target functions, and an example is a pair and problem find hypothesis, such that each hypothesis is equivalent to functions, target functions, given training set of examples. This highly simple method of real learning inductive learning examples features next show set of examples. It has input value x, and output value f of x. Now we want to find hypothesis H such that H is approximations of X. Construct adjust H to agree with F on training set. H is consists of F, H agrees with fourth all examples are current fightings. For X kun haala X kun gara functionii F dhiyaataa deemuun functionii keenya or outputiin keenya argataa deema. Inputiin keenya X dha. Outputiin keenya immoo F of X. Haala kun ol deemaa deemuun inductive learning dha jechuudha. Set of input output example jennaani jechuudha. Haala kanaan constant adjust agrees F factor TE H is constant of if agrees F all examples currently fitting the inductive learning set of input output examples. Haala kanaan immoo qabxiichaa wal qabsiisuudhaan haala kanaan baha jechuudha. This is constructed with ideologies of this inductive learning ta'a jechuudha. Inni itti aanu maali? Consists of it agrees with kanallee X jiru waliin tuquudhaan kan diroo godhuu jechuudha. This is inductive learning. Inni itti aanu immoo with F and current fitting godhuufaan inni hundaa gasii godhaa jechuudha. Inni itti aanu immoo inductive learning number of possibilities that fit data. It prefers the simplest hypothesis consists of with a data set. Maalidha? Haala qaxxi gooneen kun karbii isaan jiran hunda walakkaatti sararraa jechuudha. Inni kun learning with inductive learning decision trees. Learning decision tree gaafa immoo decide whether to wait for a table at a restaurant based on the following attributes. Alternate bar Friday, Saturday is today Friday or Saturday. Hungry, are we hungry? Patrons, number of people in the restaurant. Learning decision, raining, it is raining outside. Reservation, have we made reservation? Time, kind of reference, weight estimate. Example of this kind were Williams and discrete and continuous. In the situations where I will not wait for the table. Alt bar Friday. Alternate is alternate restaurant nearby bar Friday or Sunday. Here even haala kana attribute kennaa jechuudha. X ba'ee X tun alternative through bar Friday sun and part price rain restaurant type is not target weighted. Class is positive or negative. Set of that used for learning is from training set. Haala kanaan data asirra training kennaa fi jechuudha. Data basic keenya knowledge basic keenya represent gochuudhaaf jechuudha. Haala kanaan maal goona? One possibility of hypothesis here is true. 3 for deciding whether to wait. Patrons, none, some enough for weight estimates, alternates, and reservations Friday or Saturday bar. As if haala kanaan baariidha. The reservation teruudha. Teruu alternate haala kanaan hungry haala kanaan itti design itti goonaa jechuudha. Inni isa biraa immoo probabilistic modeling. Probabilistic modeling irraa jennu essentially of inputs kan make optimal decision under a given loss of function. Make inference about missing input, generate predictions, fantasies, and images.
communicate the data in the efficient way. In what's Bayesian classifications? Bayesian class provides practical learning algorithm. Practical learning algorithm kan advance gaafa argatti koorsii tokkoof danda'e or algoritmii of danda'edhaan Bayesian classification kun haala dhimma fundamentally waan laalluuf isaa bichaa laallatu. Bayesian probability learning calculate explicit probabilities for hypotheses. Example, naive and bias. Phenomenology and object can be combined. In incrementals, each training can be incrementally increased, decreased for that hypothesis correct. It is a generative or model-based approach in naive which offers a useful conceptual framework. Probabilistic prediction predict multiple hypotheses weighted by their probability. Probability round of schemes could also be classified based on probabilistic model and specifications. A kind of object can be classified based on probability models specification. And conditional probability. Conditional probability how likely is it that an event will happen. Sample space S. An event A and C are subset of S. Probability of C. Probability that C occurs given that A has already occurred. Probability of C argames I in arithmo. Probability of A, C over probability of A are equal. Example, conditional probability. There are two packets. B1 has 2 red and 5 blue. B2 has 4 red and 3 blue. Find probability of picking a red ball from basket. Probability of picking a red ball from basket 1. Probability of picking a red ball from basket 1 is 2 over 7. What about probability of basket 2 over 8? Is your questions. In the artificial neural networks. When we put artificial neural network again, man-made neural network, biological neural network, haala sammuu ilma namaa kun ittiin dalaguudha. Artificial neural network gaafa immoo haala ittiin artificial or man-made namtolchee neural network ittiin dalaguudha. Ammoo brain versus machine. Gaaf brain versus machine ilaalu brain pattern recognition sammuu ilma namaa association dalagaa complexity na noise tolerance godha. Gaaf machine immoo calculation precision fi logic support godha jechuudha. Isa kana jechuun immoo calculation support or fast precision irratti illee logic support godha. Kun immoo ilmi namaa sammuun namaa sagalee alaa dhufu noise tolerance godha. Complexity gaafa complexity maaliif computer machine waan hedduu ilmi namaa xuuma jechuudha. Features of the brain. There are around 1 billion neurons in our brain. Mataa namaa keessa neuron 10 the power of 10 itti jiraata jechuudha. Switching time. Neuron switch time. Face recognition immoo 0.1 second. On average, each neuron has several sound connections, hundreds of patches per second. High degree of parallel computation. Parallel computation or well-led distributed representations compensated for by massive parallelisms. Neural network it depends on the layer set of interconnected processors. This process node has relationship with neurons of brain. Each node has weighted connections to several other nodes in adjacent layers. In different node takes input received from connected node and use weight to come output values. Different node input received when sending both weight with a complete output values. The input are fed simulated in input layers. Input layers, the weighted output of these units are fed into hidden layers.
hidden layer, input layer in the hidden layer in the output layer. Weighted output this into hidden weighted output of the last hidden layer are input to units making the output layer. Kun ammasii gaafe kunniin inni kun input layer dha. Is this input layer kun maal ta'a? It is input for hidden layer dha jechuudha. Hidden layer dha input dha. Hidden layer kun immoo maalidha? Isaa input layer dha jechuudha. Input isaa fi jechuudha output layer dha. Neural network used to look for patterns in data, learn these patterns and then classify new patterns, make forecasts. Neural network maalidha? Pattern in data, learn these patterns, learn pattern kana barataa jechuudha. And remember, then classify new pattern, make forecasts. Network with input of layer only called single neural network, whereas multi-layer network is generated one with one more hidden layer. Multi-layer layer, more hidden layer. Lama virtual graph qabaatanii jechuudha. Network containing two hidden is called a three-layer network. Two hidden layer graph qabaatan called three-layer network. So single layer and single layer graph haala kanaanii jechuudha. Solution W of x weight of x I times x of I ta'a jechuudha. Solutions of omega of y is equal to 1 over 1 plus multiplier gaafa immoo x1 x2 input node hidden node fi output node ta'a jechuudha. Multiplier hidden layer multiplier gaafa haala kanaanii neural network hojjetaa jechuudha. Input records which class attribute with normalized attribute values jechuudha. Input vector nama x1 input vector x1 x2 haala jiru where n is number of attributes jechuudha. Attribute database jedhatti input layer nama there are as nodes class attributes as the length of input vectors. Haala kanaan ta'a input layer is attributes jechuudha. Is class dha. Kunniin immoo attributes ta'a. Kun immoo output layer ta'a jechuudha. Inni immoo hidden layer kun neither it is input nor output can be observed from outside. The number of nodes in hidden layer and number of hidden layers depend on implementation irra hundaa'aa jechuudha. Implementation system dhabduu irra hundaa'a. Output layer immoo corresponds to class attributes. There are many nodes as class. Values of class attribute irra layer jechuudha. Where k is equal to 1 up to where n is number of classes ta'a jechuudha. Pros and cons of networks. Pros: useful learning complete data like handwriting and speech and image recognition. Pros can learn more complicated class boundaries. Fast application qabata. Kun immoo slow training time, hard to interpret. Cons: can handle large number of features. Hard to implement trial or error for choosing number of nodes. Long time neural network need long time for training. Has high tolerance of noise and incomplete jechuudha. Galatoomaa chaanaalii keenyas dhimma tokko keessatti